Haleellaa hidhattoonni finxaaleyyii faannoo sadaasa 5 bara 2023 ganama subii uummata Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni nagaa 17 ajjeefamuu jiraattonni himan. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidiimirraa dhufuun halkan marsanii buluun hawaasa aanaa Harxummaa Fursee gandoota ollaa magaalaa Caaffaa Roobiit kanneen akka Coqorsoo, Gabroota, Goolee, Suulee, Randooyyee fi Masnoo jedhaman irratti haleellaa banuun hawaasa nagaa kanneen fixuu jiraattonni himan. Haleellaa kanaan qonnaan bultoonni Walloo 17 yoo du'an 15 immoo madaa'anii jiru. Godinni addaa Oromoo Walloo yeroo garaagaraatti haleellaa humnoota finxaaleyyii faannoo Amaaraa jedhamaniif saaxilamuu dararaa hamaaf saaxilamaa jirra jedhan. Tibban godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee gandoota garaagaraa keessatti walgaarreeffannaan humnoota finxaaleyyii faannoo fi qonnaan bultoota aanaa Harxummaa Fursee gidduutti kan ture yoo ta'u, haleellaa faannoon onkololeessa 5 bara 2023 dilbata ganama subii bananiin namoonni 17 ajjeefamuu 15 immoo madaa'anii jiraachuu maddeen himan. Aanaa Efraataa Gidiimirraa dhufuun halkan marsanii buluun hawaasa aanaa Harxummaa Fursee gandoota ollaa magaalaa Caaffaa Roobiit kanneen akka Coqorsoo, Gabrootoo, Goolaa fi Suulee jedhamu irratti haleellaa banuun hawaasa nagaa kanneen fixuu himan jiraattoonni. Gama aanaa Jillee Dhummuggaanis aggaammiin haleellaan qaama kanaan akka jiru dubbatan. Salaalee aanaadhaa irratti humnoonni finxaaleyyii faannoo weerara bananiin manneen jireenyaa uummata hedduu gubuun barbadeessuu jiraattonni manni jalaa gubate himan. Aanaadhaa ganda Iluu, Goda Caffee, Gabrii Laallaa fi Baallaa jedhaman keessatti manneen jiraattota 33 caalan gubateera. Humnoonni kun weerara walitti fufiinsaan taasisaa jiru jedhame. Humnoonni kun weerara gidduu kana walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin maanguddoon jalaa baqachuu dadhabanii mana keessa turan tokko ajjeesuun Abdiishaa fi namni jedhamu madaa'eera. Gochoonni kun hundi raawwatamee qaamni mootummaa birmannaa nuuf taasise hin jiru jedhan. Daangaa Oromiyaa seenuun gandoota Iluu, Godee Caffee, Gimbii Indaaqqoo fi Kooluu jedhaman humnoonni kun qabatanii achirraa lolaaf bobba'aa jiraachuu jiraattonni himu. Humnoonni kun ganda Tuutii jedhamu ajajuma bulchiinsa aanaatiin uummatatti bobbaafamanii rukuttaa jiru jedhan. Uummanni manni jalaa gubate gara bosonaatti dheessee bosona keessa jiraachuu jiraataan kun himeera. Muummeen ministeeraa Israa'el Benaamin Netanyaahuu fi masaanuun siyaasa isaanii kan ta'an Benii Gaantz erga gareen Hamaas Israa'el irratti waraana banuu hordofee bulchiinsa Walloo yeroo muddamaa hundeessaniiru. Lamaan isaaniituu osoo hin jaalatin rakkinni walitti isaan fide kaabinee waraana Walloo hundeessanii jiru. Waraanni Israa'el Hamaas osoo hin eegalin dura lammiileen biyyattii ji'oota hedduuf walitti fufiinsaan bulchiinsa muummicha ministeeraa Netanyaahuu mormaa turan. Mootummaan yeroo muddamaa haaraa hundaa'e lammiilee biyyattiif kanneen Israa'el akka diinaatti ilaalaniif yeroo rakkinaatti wal cinaa dhaabbachuun isaanii ergaa dabarse qabu. Mootummaan Walloo haaraa hundaa'e kun garuu namoota siyaasaa paartii mormituu hunda kan hammatee miti. Gaggeessaan paartii mormituu Israa'el kan ta'an Yaahir Laapid waamicha Benaamin Netanyaahuu godhanitti hin makamne. Dippiloomatiin olaanaan Ameerikaa Antoonii Bilinken ministeera dhimma alaa Tarkii waliin dhimma Gaazaa irratti mari'achuuf Tarkii galaniiru. Imalli Bilinken kunis erga pireezidaantii Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan Gaazaan waraana Israa'el waliin gaggeeffamaa jiru booda akka qaama walabaa bulchiinsa of dandeessuu Filisxeemotatti hundeeffamu waamicha taasisanii boodadha. Erdogaan karooraawwan suutaan Filisxeemota seenaarraa haquudhaaf taasifamu hin deeggarru jedhan. Ankaaraan dhukaasni atattamaa akka dhaabbatuuf waamicha kan taasifte yoo ta'u, Bilinken garuu yaada kana kuffisuun akka dhukaasni dhaabbatu namoomaa kan yeroo muraasaaf qofa ture hojiirra oolfamu dhiibbaa taasisan. Faallaa biyyoota kaanii kan akka UK fi US'tti Tarkiin Hamaas akka dhaabbata shororkeessaatti hin ilaaltu. Biyyattiin miseensota Hamaas bara dheeraaf simachuun furmaata biyya lamaa ta'uu deeggarti. Ergaa waraana Gaazaa eegalee booda wal dhabdeen Israa'elii fi Tarkii gidduu caalaa badaa adeemuudhaan biyyoonni lamaanuu dippiloomaatota isaanii biyyatti akka deebi'aniif ajajan. Akkasumas dilbata obbo Erdogaan ministeera muummee Israa'el Benaamin Netanyaahuu michummaa qabanirraa haqneerra jedhan. Haa ta'u malee akka biyyatti Tarkiin walitti dhufeenya Israa'el waliin qabdu akka hin dhaabne dubbatan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Gaazaatti malli koominikeeshinii adda cituun yaaddessaa ta'uu himan. Sulula Gaazaa kan marfama keessatti argamtutti tajaajila intarneetii fi bilbila adda cituun baay'ee kan isaan yaaddesse akka ta'e hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adhaanoom dubbatan. Koominikeeshinii adda cituudhaan alattis haleellaan qilleensaa osoo addaan hin cinne Gaazaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru isaan yaaddes toora X kan duraan Tiwiiterii jedhamu irratti barreessan. Malli koominikeeshinii yoo adda cite namoonni wal'aansa fayyaa hatattamaa isaan barbaachisu gara hospitaalaa deemus ta'ee ambulaansiiwwan argachuuf hin danda'an jedhan. Itti dabaluunis malaawwan qunnamtii hunda akka fayyadaman akeekkachiisaniiru. Kaampaaniiwwan teeleekoominikeeshinii Filisxeem Paalteel Gaazaa keessatti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa guutumatti adda cituu beeksiseera.
Kaampaanichi akka beeksisetti sararaawwan quunnamtii gurguddaan sababa haleellaa Israa'eliif saaxilamaniif tajaajilichi adda citeera jedhe. Tajaajilli quunnamtii Gaazaa keessatti baatii tokkoof guutummaan yoo adda citu kun yeroo sadaffaa ta'uusaa gareen intarneetii hordofu NetBlocks beeksiseera.